بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبرين كينيا كم جرتن يرو ديرا لايفي ولا غريهم بينو أدت الدو إرنو دبرا يتشا الرا واي فلنو مجلسات الراي خانين هاسو دفه فلنو مجلساتي في أكسما تجبلي غريتشو هند درا ربي كينيا سبحانه وتعالى قالني هاجه مجلسني أمتا شنتمن هندي فمخانا خيستي يروجل قباتيف مجلس إسام ملو فلنون حقاق أبيسته افتومنان قاقف فمتيه نو تمر الرتي دكتورة خبجاشي هجي إبراهيم قرا أنقوتي دفاني فلماني جران أكسم مجلسوني نانو لي فلماني ساني في هنداو لمو بكبوان نانو لي إتوبيا هنداتي في مقالا لي لمان بيتينيا فلماني هنو راوتي جرا واني هندينو نما ملينا كل أسديه قلتو فلنو تنرتي هرماتي چو أكا وري بوردين فلنو يتوتي نما ملينا كل أسديه چون تهم بيخو أكيخون أصدرها واني غاري فيف مرچان مجلسة يوخاو فلنو مجلسة جراتشو واني غاري فيف قدان نمني غنا دلوني هاروني والدفلين يوخاو نمني بكتان هاولين خران اتنمني الرديمي انغو مجلسات تقبچو دندهو خراخنا مجلس سرا اولي قلتي جچو خراغو دمو قبا يو اكي كون خرانغو دمني هنداتو لفاقه سبي صلاتي منابي عن مجلس كاناتين بكبوا انا اهل السنه والجماعه صوفين بكبوا مجلسنا وهابي بكنمبو يو خا وهابي دا مارو تاتي اكنا دفا يومو ترتيبني سيرك اباتي اكاتان فلنو جلرا هاتي كانتوا قدتو بفسيرك أبون يو ديما دفه والرأس بوداتي في اللي خراب بهيجي ريتشو فوضى يخوار ربشا مقالان وهركت تنتهو يتشو رابني توكيشان نتيك ابنهون تناف برباتي سادة خبيرو فلنو مجلسا غيسا أن وانا كاناته جل أكسوما وان قبتين انتهين الجل قبتين انتهين بودران التلوفة تناته غيسا تبيرو barbaachisummaan isaa qaamni musliman tahin biyya teenya ta'e Itoophiyaa jaamtu tana keessa nuti muslimoota qofaan miti ka jiru walakkaallee ta'u lakkoofsi keenya akka muslimoota biyya tanaatti qaamota muslimootan tahinii jira lammiilee teenya ta ortodoksii lammiilee teenya ta protestaantii akkasuma lammii biyya teenyaa ta waaqeffataa lammiileen teenya tun isaaniif barnoota akki amma mircaan khaleessa yookaan dheengadda goolabame kun akkitti barnoota islaamummaa keessa hierarchical society miti nuti ummata tokko ha manfas quddusiitu akkana naanje ilma kiyya akkana godhi ja'amuu miti amantii islaamaa keessa hundi walqixa namni sodaa rabbiitiin wal caala patriarkiin miti amantiin islaamaa qabultu namni wal filateeti nama hadiisaa fi quraana dalagu ijmaa'a ulamaa dalagu nama akkanaatu filamee muslima hoggana shuuraadhaan malee akkanuma manfas quddus nee shooman ka geetaa yesuus nee tashoomkut akki jaamu kun akka amantii teenya keessan jirre qaama musliman tahiniif garsiisu jirra nuti amantii teenya keessa abaluu dhufa abaluu ya imnat abbaati abaluu ya nisaha abbaati abaluu akkana wanni jaamun jiru namni tokko shuuraani khamuudamu malee manfas quddus yookaan qaamni birootti himeetii miti kana barsiisne nuti qaama musliman tahiniif jechuudha tanaafu akkaan akka malee barbaachisaa tahuutu namaa gala qaamni musliman tahinilleen kana hubatee jira jeeti jaada akka amantiin islaamaa paatriyaarkiin hin bultu nuuf filata shuuraadhaan jechuu filannoodhaan kana garsiisne khabiroo warri filamee amaanaa gurguddaatu isaanirra jira warri taraatana akka majlisa filame jechuudha amaanaan isaanirra jirtu guddaan taligaa muslimaatiin dhaabbatanii mirga muslimaa eeysisu akkasuma mirgoota muslimaa khasarbamu khabachiisu muslima biyya teenya ta Itoophiyaa jaamtana keessatti khabajaa fi ulfinatti godhu dhimma muslima laallatu mara irra dalaganii tartiiba qabsiisuutu amaanaa obboleeyyan keenya akkasuma abboota keenya khalee fi dheengadda filameeti jechuudha kun baga gammadde baga as geesse waan ja'anii miti waan itti mabruuk waliin ja'anii miti waan itti taa'anii itti wal gamaggamanii amaanaa muslimaatiin dhaabbatanii kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyati numarti tiisiteedha
akkasuma wanti sinirraa gaafatamuudhaaf jiraanna. Amaanaa guddaatu nurra jiraa beeynee bifa saniin muslima hogganuun jara obboleeyyan keenya haa amaanaan halee fi deengaddatti kennamte harka jirti jechuun. Qabxiin biroo akka majlisa federaala Itoophiyaatti Dr. Kabajaa Sheekh Hajji Ibraahimiif filame isaan as durallee jijjiiramoota babbareedaa fidanii turani. Jijjiiramoota san keessaa guddoon seenaa majlisaa keessa yeroo duraatiif majlisni imbaasiilee biyya teenya keessa jirtu wajji hidhata bareedaa godhee ture. Wanni nu barbaachisuuf gargaarsi garagaraa akka dhufuuf nu barbaachisa. Akkasuma hariiroo muslimoota idil addunyaa akka babal'attu nu barbaachisa. Akkasuma dhimmoota garagaraatiif waan barbaachisa kun. Kanaa jira kabiroo haa xiqqaatu haa guddatu caasaan majlisaa tartiiba qabattee jirti hoggansa isaanii jalatti. Akkasuma hanqinoonni birootilleen haaluma jiranitti tahee isaan filamuun immoo nama bakka tanaan malan hagaa amaanaa itti kennamtellee bifa bareedaan bakkaan gahan tahan jennee yaanna. Rabbi isaan haa dandeessisu. Kabiroo majlisa Oromiyaa irratti Pirezidaantii Majlisa Oromiyaa Sheekh Gaalii Mukhtaartu filamanii isaan as dura baatii 7 fi walakkaa dura yeroo duraatiif filaman nama hedduutu arraba dheeratee ture. Hagammadi akkuma jirutti gariin maal jee hay dargaggeessi hogganuu danda'a maal jechuugaa muslima Oromiyaa taphachuu teessan gaa'ii hajees ni jira. Gariinis madraka hogganuu akka majlisa hogganuu seetanii jee arraba dheerates ni jira. San hundammoo ilaalchi isaaniitii fi akkasuma tilmaamni isaanii akka soba tahe hojiin garsiisuu danda'anii jira jechuudha. Seenaa majlisa Oromiyaa keessa yeroo jalqabaatiif majlisni Oromiyaa gamoo darbii 13 wal gubbaan qabdu 12 moo 13 I think Boolee Finfinnee keessa habitate hoggansa Sheekh Gaalii Mukhtaar jalatti. Akkasuma haa xiqqaatu haa guddatu hariiroon isaan hoggansa dargaggeessaatii wajji qaban. Majlisni hoggansa umriin manguddoomanis dardarootas waliin makatee ji'a 7 dabare kana waan bareedaa hedduu galmeesse makiinaa majlisa muslima Oromiyaatiin maltulleen hoggansa isaanii jala bitame akkasuma hanqinoonni jiranis hedduu jira immoo baatii 7 keessatti baatii 7 isaan dalaganii fi baatii 7 qaamni biroo dalage yoo laalle shakkii takka malee ragaa wajji ji'a 7 isaanii santu caale jechuudha. Fuula duraafis amata 5 amma filamaniif kanas bifa bareedaan hoggananii akka muslima biyya teenyaatii fi muslima Oromiyaa ceesisan abdii irraa qabna. Abdii tanagaa Rabbi haa dhugoomsu jenna. Kabiroo as booda nuti majlisa irraa hin barbaannu waan hin barbaanne jila takka jira. Majlisa irraa ibsa ejjannoo hin barbaannu as booda nuugaa maglaca Airportii Itoophiyaa keessa gizee muslimni mirgisaa sarbame maglacaa kan nurraa hafe jijjiirama nagarreen biyya tana keessatti maglacaa majlisni kan nurraa hafe muslimni biyya teenya magaalaa Maqalee Addigiraat maal magaalota Tigraay jennuu kana keessa mirgisaa gizee sarbame maglacaa kan nurra kadabare jijjiirama qabatamaan hin agarreen nuti. Akkasuma namoota muslimoota xiqqeessaa nabi arrabsaa quraana ciraa akkasuma viidiyoo rabbahanii biyya teenya Itoophiyaa keessa ta'anii warra muslimoota arrabsaa nabi maqaa xureessaa jiran haseera dhiyaateen agarre nuti maglacaa kannuu malee. Kun sirraa'uu qaba hoggansa haaroo kana jalatti. Maglacaa namuu beeni kanna tiktokorri tokkos beeni kanna yuutuubarri tokkos sambadiin tokko usee behee maglacaa kannuu danda'a. Jijjiirama qabatamaati barbaannaas booda. Hogguu gizee taateen takka muslima irratti taate. Keessaafuu taatee irratti hin oobsamne. Taatee muslimni kabajaa muslimaatiin wal qabattu. Takka mirga muslimaa kasarbame. Nabiyyi Rabbii sallallahu alaihi wasallam arrabsame. Akkasuma mirga muslimaa caasaalee mootummaa keessas sarbame kana maglacaa irra dabaranii jijjiirama qabatamaati majlisa haaroo kanarraa barbaanna. Majlisa obbaleeyyan wajji jiraatu ka muslima Itoophiyaa kana hunda ifin makee hogganaa kabajaan wajji deemuu barbaanna. Tana dura majlisni akkanan qabuu miti. Immoo dhaloonni kunis ummanni isin hoggantan kunis maglacaa yookaan
ibsa gaazixeessaa waan jahuun kana nuu gahaas booda gocha barbaanna. Abaluun nabi arrabsaa jala deemnee dhaabbata abukaattoo muslima Itoophiyaatii jira. San irrarra madnee jala deemnee hiisisu nama san. Biyya kanatti akkanni taha jala deemnee waan san milkeessuudha. Muslimaatu komii khaasaa, komii hajjirra khaasaa jala deemnee komii hajjii san sirreessuutu qaamota haarawa filame kanarra jiraata jechuun. Khabiroo obboleeyyan keenyaa wanni jechuu fedhu daawwattoota obboleeyyan muslimaatiin jaalannu akkasuma jibbinus qaamni muslima Itoophiyaa bakka bu'ee jiru kaseera qabeessa tahe dhimmoota islaamummaa federaalaa yookaan dhimma islaamaa kajannuu kana qofa jechuudha. Qaamni biroo seera qabeessaan muslima bakka bu'u. Tanaafuu xiqqoo komiirraa gabbuunee bakka hojjettetti dinqisiifata, bakka qaamni kun hojjetetti dinqisiifata, bakka hanqinni dhufetti komataa wajji deemuu malee hogguu komii hin barbaachisu jeetiin amana. Amala fokkotaa nuti qabsoon teenya nuuf fidde tokko jira. Qabsoon Oromoodha waan babbareedaa dila takka hawaasa keessa fidde. San keessaa ka jalqabaatii fi guddaan ummanni Oromoo sabaaf sablammii biyya teenyaa hundaa ol amata dila kanaaf afaansaa tursiifachuu danda'ee jira. Abbaa fedheef tahuu baatu biyya Itoophiyaa keessatti namni yoo ati afaan biroo dubbatte aboo afaan Oromootiin nu dubbisigaa hin beeynu haa afaan kee jechaa lollolaatuma amata 50 dabare kana afaan keenya tursiifachuu dandeenyee jira. Sabaaf sablammii biyya teenyaa tana hunda caalaa jechuudha. Afaan Amaaraa afaanuma federaalaa ta'eefi malee haga keenya ummata keessatti turuu hin dandeenya amata 50 kana. Kana goonuu dandeenyee jira. Ummata tokko kan mirgasaa falmatu haa xiqqaatu haa guddatu akkas ta'uu dandeenyee jira. Sanii asitti immoo hanqinni qabsoo Oromootirraa nu seene tokko qabsoo ummata keenyaatirraa komii heddummachuudha. Komii tana bakkuma politikatti achisiifadhu. Komii tana finnee dhaabbata islaamaa keessa finnee wal nyaachuutu ture duraan. Akka inni maan dalagamne maarroon maarriyyeedha hiraaruma jechuudha. Dhaabbata muslima hogganu. Ati sii ta'uu baatu dhaabbata biroo tokko filatteetuma amashan booda fidda malee dhaabbanni biroon uumamu kan muslima Itoophiyaa bakka bu'u Itoophiyaa keessatti majlisa warra jennuu kana qofa. Komiirraa xiqqoo gabbuunee yoo wajjin jiraatin mee ilaala lammii biyya teenyaa ta'a Ortodoksiidha. Sinodoosii isaaniitiis hagam takka ulfina qaban. Sinodoosii yogga'e nu dhaabbata Ortodoksii Itoophiyaa bakka bu'e kan. Lammii biyya teenyaa ta'a Penteedhaa laala hagam takka kaawunsila wangeelaa hasaanii kanaaf qaban. Keenya kunoo hogguu arraba, hogguu nama xiqqeessuudha. Maarroon maal sheekabalu maarroon mootummaa. Maarriyyee maarroodhaama aboo adeera tasgabbaa'e. Dhaabbanni tokkichi bakka namuu dhaabbata kana. Bakka komiin dhuftetti yookaan bakka hanqinni dhufetti komachaa gizee kaan immoo kabajaa ulamaa eegaa, kabajaa dhaabbata kanaa eegaa deemuutu nurra jiraata jechuudha. Khabiroo kana sirreessaa deemu bakkan dhaabbannee jira. Waa garii namarraan dhaabbatan. Nabiin Rabbii arraffamee majlisni yoo bu'aa buusuu baate bakka kanatti kabajaa waan jaamu lafarriineeti majlisaan akka isaan malutti wajji haasofne jechuudha. Dirqama qaba waan ta'eef waan kana milkeessee qaamota amantii xureessu seeratti dhiheessu. Walumaa galatti as booda nuti majlisa haarawa kanarraa maglacaa miti nuti wanni barbaannu hojii barbaanna. Hojii fi hojii. Abalu tokkootu nabi arrabsaa abalu san qabanii seerat dhiheessanii riippoortii ummata muslimaa miliyoona 60 ol ikkatin maamamu kanaaf dhiheessu. Biyya kanaatti rakkoo mudatti biyya magaalaatti mudatte san dhaqanii dafanii rakkoo furanii hunoo ummata keenya furre jaanii dhiheessu. Rakkoo caasaa mootummaa keessatti muslimni rakkoon isa mudatti akkanaan mudate akka kana furre jaanii riippoortii dhiheessu. Riippoortii barbaanna majlisa haarawarraa maglacaa osoo hin ta'in. Riippoortii milkiidhaaf barbaanna. Khabiroo qabxii lama qofaan naafe makrimni naggahe zaranyoota majlisni Oromoo harkaan baane gaa Allahu Akbar ja'uuf jecha takka qofan qaba. Sun maali? Walmu'minuuna walmu'minaat ba'duhum awliyaa'u ba'd. Mu'minaa fi mu'mintittiin waliif maali? Jaalalloo waliiti. Obboleeyyan. Abalu Oromoo, abalu Somaali, abalu Adare
قمارة خيخانا قبضو بوليتيكاتي خيخيسا خورسي أسبكسين كم نوتي أمانتي إسلاما خيستي هاسوا مرزي كنا نوتي خبجمو هقنا خينيا دكتور شيخ حجي إبراهيم أورمو وان تاني في متخفلن سوني دندهاني وان اتأمن نيفي نموت أمتا خيسا فيروس فجاسو الله أكبر مجلسني أورمو أركان باني واد مال جتشو هاسويني كنا بوليتيكو متي خيسا قمارة لاك التمالي أمانتي تينيا خيسا هاسوا جلي كنا هاسوا قرش سدي كنا سران بيتن بيجو سران فلن نوتي ولي أبولي جاني غراغي سومالي سلتي أدري ولاي تاوسن جنة tokkotaanee gahee biyya ceesisuu keessa qabnu ni bahanna mirga muslimaa malu habachiisnee dhaabbata jabaa tokko uumna malee gaddeebinee waa'ee sabaa islaamummaa keessa dhalli namaa sabaan hin madaalamu hamtu irra rabbi sodaataadha malee hamtu irra sabboonaadhaan poolitikaatee keessatti qumaara keeka poolitikaa irra nyaadhamte majlisa keessan fida يخاو رابطة إسلامها خيسان في ديوته قالوني هاروني خن سرّان بيتاتو يجو خانا وننجد شو بربادو أمني بلسان مالك أتوكو مالي مرچا بوردي تهاني باتي شننتنا مجلسة خانا أكا مرچا ملكاوف قداتورن هندي كامني هندي غلطة كبا أكا سوما كامني نغينيا خا نموتا ملينا كرسي دي خا مجلسة فلاتي جلدي مي نغينيا ساني إيغاتوريلين غلطوما جناني أمور الرتيمو مرجع مجلسها هاروا خان الراوانين تاجبي في ونين نجمتشيسين أكا نما مسلمات وقتي مجلسني مرجع خناف مليون دبّة باسجان مليون دبّة تك which is مالك كندا دولار مليون تك هيجو مليون تك باسجان هم قاخينا شو ربيه وديفنون غريموت هين أركض مال جتي غنا الدنباس يعني رجوا خجيب ربي بيخا يمور رجوا الآن الرتل ماما مليون دبّة أفرتو بهجان مرجع مجلسها خناف مليون دبّة أفر أكيد خنتهم كم دولار كندا مليون أفر تيكو نقدته مالك أقدها كمالي سلا كم ترجاري بانكيلة صدّومي لما تيتوبيا كيسجل تنا استبابرني يوقعوك إندسني يو بانكي تكرر مليون مشان فولا بانكي صدّومي لما رمالك أقدها مالك أقدها خنان سنا مرجع كيسني حاجة تكمو مجلسنا سلات إيديه بريدة ملي مليون إبافر مرجع هتشباسون أن أفان خينيا مال جنان قم نجر واحد تاجين إسراف مرة خافيج سلا أكبر يدان مجلسنا أساسا جاري بانكي ده صدّومي لما تنرنا ميركي بانكي تكرروا مليون جهدر كما خاي because نتيجة نو بانكي ده صدّومي لما تنرنا هكذا راكم نجرا خنرا دلخ إني نوخنا وصنتين إسنرا فيدا مجرا نفيدا الرد عبني خي عمت شمبودا فلان نقولوا ديما جه مالك بحتى يوجا أنيم بانكين ضدون جرتو ما ألفين نتينما مليون جاتمه نقد بانكي خيسا كولن نسا بانك وري النونكم وري مسكون خي نيتشو بليون هدوتا ترفي في دامة دبر تنافو أكنا فدا مالك جاني سلاك إندسني بانكيلي صدّمي لمان تنرى قدني إرّبريدا خانا قدني مجلس الرابو مليون شنتم هاگا تكسلا دبلني إرّبريدا توري أما اللي رديبوف تلمامنا نتاقهيت وكنا ملي خشكي ملي بهمو مليون دبتك خانين أنيس لك بيو غريني مؤدون غري مليون دبا أفرتو بهجان فلنو تناف يقولوا قوما دبا أفر بهجراتي خونان إسرافا مالي نما بيرو سيداك عامني بيرو باسي إرّا بريدا توري وخاو بانكي إندي ساني سلا به بريدا توري الدونا غلطو ما أبليان خيا خانقا وننا مولد أكا لمي إثيوبيا نما مسلمات وكوتي سنس الدونا غلطو ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته